I don't know. Yeah, lucky if ما فين تشوف فين يا if ما فين دابو بربادي. Yeah, me too. Me and Hayat, we already talked about it, but the last day though. Yeah. Because too much going on, you know what I'm saying? Like it's kind of boring and people getting tired of it. It's not the one need damage. It's not. If ما فين دابو بربادي, أمو جتشون دابو جتشون أشوما وانو قست ما أنا رتبة دابو دمله nama kayak berani ini dah bawa dami. No, brother. Vamos on tane. Like it could be enough. Like you know. Nagari Suriano ko hindi kali. Yeah. Unda po yo. Keri mafi wa unda. Aga si push yung dami David ato banda. Doktor, ilmavin dabu berbalik. Malah ham tu dah. Unda yung. Arrangeru, am tu ranger tu. One tati unda kesuman dubban name. No. One is injured by the way. By the way, doctor. Yeah. I'll say that for us, it's enough. For actually, like you know what I'm saying, like I'm wasting too much time. You can't think it. Not only. Enjoying koda nattola bayan jalla agaru. You can't think it. Anilya aranda but one is here jaibu. Anis nan aba kalesan kakate tu nan aba de. I mean, like, jechu wambra was on dane. Jiramiti, Zinger Emachu. Garumo, like, Akajechu mo asar of names and no son dane. I think it's enough for us. Yeah. Abshira. Yeah. Abshira, want. Abshira, man, Uganda, Bayo Jetta, but don't mati dem te Uganda, Bayo Jetta, Uganda, go to Uga. Ugadi Pachu? Namota Kasadike, guys, Uganda in Jaraba Kajita, the Javesa Uga. One ferry wote, Abshira. Baye Namakenya, Brad Apate, Baye, Lihun to Brad Apata, Pakademuti. Uganda Ninja, Ugani, one Sadik and a Braju Sondane. Pakani jiru teron dumawan andu patu wala ruga du patu. No, lucky. One go Marcos for fun mo jira, but it is something that we can, you know, you can't say right now here. Yeah, I know. That's true. I feel it, bro. Sinin ba Abshira arga jira kahin ba to be ma ba te. No, antina son dane jira like no. Yechum personally mamale. Ubne ingona maljedna intawanna wanne danubasu injir wan bayrati asawrandenya evne asratenye gastrati wani mariya wan ba injira wanne by the way wanne ojennu gast game ko poson tane gast game gasti makaratenye wani mariya wan ba injira wani rati asof no wani format ke finnu wan ba to jira ba zewa ko romo te chura siyasa taw socially wan ga gara taw uga wani mariya nu wan heddu chura wani gad kanu basu injira Garu guest gave me rati koshe. I have to save myself. Like, yeah. Yeah, I have to stop. Like, abung kap. And in there, no bra garu. Yero na kasingeru. One bra son tane. Ofu mako di guest gave me am abung kap man. But then to resulu ma yur comment way. This is my last day baka. Kung guya ko duman. Baka dandetani yud awdambare dana. Yeah. Dandetani yud awdambare dana garu. Jechuun yoo wanti faniidhaaf taphatamu kun yoo daangaalee darbe miidhama waan fiduuf sun naagala sirriidha. Hedduu malee. Amma gaazii kana keessaa buutee yoo gaazii biraa deemtee achitti illee deemtee push goote achillee deemtee kabraa dhattee push goote achillee deemtee kabraa push goote saadiqee na beekame saadiqee agartee namni hundumtuu maal naan jedhu beektaa amma fakkeenyaaf ijoollee deemin taphachaa ture jechuudha. Amtaan nama of jechuuf osoo hin taane level top one in Ranjira Ronduma, top one in Galeba. Garu, Jaffa will send to just like it's fun like an abbey funny. They throw you like a trash, huh? Yeah, Ugan Sinjaran. Sia Sodomon all bars, Sia Sodomanga Devia. Like Madam would take about the life. I mean like what am I doing? Like what am I doing? What am I doing? Like Malam Kochakira Manja, it's better to work overtime sometime, you know. Exactly. Yeah. What if I work overtime? Baramma, Maraka Tani. Amma, Yeroba ye, Namina Tapsisan Kav.
dhugaa dubbachuudhaaf. Namni nama tabsiisuu yeroo baay'ee tabsiisan qabu. Garuu isa bakka itti waan yookiin miidhamtutti bakka 3 yookiin bakka 4 deemtee bakka 5 deemtee bakka 6 deemtee akka tabsiisu taatee miidhamtu. Gabaasaatiin bakka 2 bakka waqtii akka faniidhaaf yoo seentee taphatte rakkoo mitoosii buusan illee buutellee irraan kaatiin. Bakka ammoo itti miidhamtu bakka 5 Doktor, adugaan mee erga dubbachuun hin oolle nan dubbadha. Maammeen hin beekaman, maammee caalaa miidhamne baay'ee way. Maammee caalaa miidhaman jiru hunda keenya garuu miidhamu jechuun like osoo amma fitatti waan barbaanne kennine ijoollee keenyatti gargaaramtee Doktor siya tokko naa qabne harruma dubbadheen baay'ee. Ilaali. Amma fakkeenyaaf gastii irratti waan hin argattu leencanatti darbanii waan barbaadan kennanii halkan tokko hin argan bulu. Kan sana dhiisee akkaawuntii kooraa jaallatu jiru. Anamra dhugaan isin doktara biratti hin dubbadha. Akkaawuntii kooraa jechuudha. Torban 2 osoo hin guutin $4,000 fixaa jira. Aman jaallatte dhiiste jechuudha. $4,000 baankii natti ergee kan namni gastii irratti naa kennu irrayyuu darbee jechuudha. Harruma kana qofa $600 fixu. I'm telling you, like jira miti. So like funny natti tola. The more I spend money and the more I spend my time. Yeroo koos nan fixa hojii nan sitti darbaa maal jira waan baay'eetu jira. So Goma miti abshira. You know like nan taphachiisa ijoollee nan taphachiisa garuu ofii koo gastii hin taphatu no more. Akkasitti ammoo kakatiin. Akkasitti hin kakatiin nan taphachiisa gaafa. Gastii akka jechuun gastii irra deemuu hin dhiisne. Pushii hin taphatu bakka push hin jiru. In deemu yoon dhufe immoo nan taphachiisaa garuu yoon qabaadhe nan taphachiisaa garuu ol darbee namni please save na godhaa wal na darbaa minaamin I'm not gonna do that no more. Yeah, there's a lot of things we can say. Why do one guyyatti the anni toyo iflalteef madalte? Yeah. Haala maraatummaa keessa hin jiramu maali jetteef gaafatta beektaa sometimes. Amma laalo namni garii qusachuu danda'a, if eeguu danda'a. Ammoo namni garii ni miidhama bakka sanatti. Ani saadikee ko saadikee koomenti tokko garaana godhe beektaa bakka wayii deemee rakkinni keessan amma rakkinni keessan dhugaa dubbachuudhaaf waliin soofnu dhiisa jiran. Ila wal sobuun hin ta'u waliin sobina. Namni yoo waa kennitan miira keessan qabadhaa kenna. Maa wal sobin haga dandeenyuun miira keessan qabadhaa kenna. Namni dirqamaan kiisii keessan galee isin keessaa fuudhu hin jiru. Miira keessa galtanii waan tokko keessanii kaatanii booda aarina. Dhugaa dubbachuu wanni beesuun hin deebi. Laki akkasumatti doktor bila maasir. Baay'ee bira seeruma tiktokiitu miira keessi galcha jaalattee sima mataa kee doktora jechuudha. Ati amma kana dana sa'aatii amma naa teessu bari galataa qabda baay'ee wayi. Nama walitti fiddee asitti haasofsiisuun keeyyuu yeroo kee gubdee ijoollee kee dhiistee maatii kee dhiistee asirra teessee haasa'uun keeyyuu aarsaa dabala. Akkas jechuun miti. Ilaali garuu namni tokkotu jira beektaa. Amma koomintii irratti namni tokko maal naan jedhaa. Ansin jedhee bakka wayii deemee ijoollee hundumaa puushii godhe beektaa. Jechuun waan guddaallee miti. Vamos a durar 5 minaamin. Marcos. Kampanye. Enna mallan jira beektaa. Kampanye akkamii hojjettaa. Ati yoo sirraa hafee minaamin jira miti waan akkas akkasii taasaa namni keenya. Waan akkasii moo gaarii miti. Amma waa goonu. Yoo dandeessanii tobbattanii dhiistan bareeda. Yoo dandeessanii tobbattanii dhiistan bareeda. Garuu jechuun yoo taphattanillee akka miira keessan hin miinetti akka mooraalii keessanillee hin tuqne akka mooraalii nama sanillee hin miinetti yoo puush godhan akka kiisiin keessan hin miidhamnetti puush godha. Anka namicha isin jedha waan biraa darbee isin jedhu taphachuu dandeessan. Amma namni baay'een kudhan kakatee rabbiin kakatee taphatee baay'ee jira. Isin galee miti. Dhugaa isin jira qotaan. Nuti hin kakannu. No maamni si jedhu sin jiru. Si jechuutti sirima waan kanaa hin jiru.
nama kudhan kakatee wallahi billahi an tapha kana dhiisettiin deebu jedhee yeroo meeqan waliin kakatee lakka kakatina ennee waliin taphatan baay'ee jira. Wallahi hin kakatina dhiisa. Yoo orma dhima taphattanii taphachuun taphattanii yoo taphattan akka miidhamne taphadhaa bicha asin jedhama. Kana bicha asin jedhama. Amma haaraan ta'in biyya takka abbummaan gartee mee xiqqoo waan kana itti ilaaluun qabaa jechuun ni jirti. Mee asirratti waa dubbadhu mee dhiifamu. Dhiifama dhaatu saaxilee yaarsa dabalaa ergasii booddee of hin bulaaf kennina. Ilaali yeroo akkannu doktarii amma akka fakkeenyaaf jechuudha. Amma waa'ee kennaa kennuu yookaan waa'ee geemii taphachuu miti. Qo'i naa qabse tokko. Garuu sa'aatiin addanirra ta'aa bulu amma sa'aatiin na biraatti meeqa 4 AM yeroo ta'u faarrafan 5 AM. Like ganama gaafa ka'u kanuma iji koo culcul na itti hojii seenuun argaa achitti hojii hojjetin deebi'ee maatii gala. Ammas miira keessa seendaa jira miti like yeroo tokko suuta jettee maal jettee gidduutti haara fudhachaa gasti geemii irratti amma dhuftee taphachiisuu dhiistame. Hin taphachiista nan taphachiisan akka kan nama kamiyyuu jechuudha. Garuu asirra sa'aatii 2-3-4 taa'ee ganama gaafa ka'u like I'm tired jira miti. Mee kanarratti illee nama Maarqos Waasin jedhu mee ati dhugumaan TikTok kana tobbatte TikTok kun si miidhaa jira sirri abbaa fedhe miidha TikTok kana gubbatti namni hunduu miidhama. TikTok kan kana mee guyyaa lamaaf gubii dhiisi oduu asin dhumre guyyaa laafichaaf gubi mee guyyaa lamaaf wallahi billahi guyyaa lama du'een isaati ta'e furuuduun guunneen dhufta. Gubdee guyyaa lama irraa turuu hin dandeetti TikTok kana gubbaa. Ya berama dokter wani ya cajer. Ufuman TikTokis ni gumna ya cajer. No, fakkeenyaaf jedhaaraan fakkeenyaaf. Kena gale TikTok kun nama itti miidhamta garuu TikTok kana gubdee guyyaa lama irraa ooluu hin danda'amu. Laala amma dokter dhugaa dubbanname malar wani jirtu. Ani maga amma ganama kana eega baree $1 1,000 fite. Ganamuma kana wallahi $1,100 fite. Kanaaf deemee jedhi gadi bu'ee. Laki amalaali amma fakkiidhaafamishin manawaati beektaa ifni zaantaa beektaa. Laal garii nama amma nuti bakka hedduu deemna as keessatti illee teenyee ni taphannaa namallee ni taphachiifna geemattis nama taphachiifna geemarrattis. Asii kuma digdama guutuu dadhabdeetiin du'aa badii asii gabbuuteetiin Doktora Mamme. Geemattis nama taphachiifneeti gasti irratti illee dhufne namallee taphachiifnee hojii taphanna. Si galee? Amma waan takka takka si aarsitu jira. Ani naa gala. Wallahi ani jechuun anamma diiteedii waan kanaa isinitti dubbadhu itti dhiisaa akka maqqiisaati. Jechuun darbee moo beektaa amma fakkeenyaafati akka maammeetti duraanitti qofaatti miti jira. Garuu ijoolleen asuma irratti moo deebisanii puushii birrii keenya eenyu nyaata beektaa? Ijoollee Oromoo miti. Kan nyaacha amma fakkeenyaaf yoo ati leenca tokko kennite dhaqee sharafatee deebi'ee nama biraa taphachiisa. Meeqa geessi 200 geessi. Dhaqee 200 sharafatee deebi'ee nama biraa taphachiisa. Yaa. Amma wani naasuma doktor dubbiin teeti wani naasuma beekta. Namoota ati geemaas taphachiifte gasti irratti illee taphachiiftu bira taa'ee akka ati nama homaa hin qabne tokkotti hanjamaa si godhanii uga 10 faana fasaanii si ol baasan. So amma bakka taana waan jirtu kana okay. Ani gondiro maalin godhaa jira dha gaafataa jechuudha. Exactly. Agartee miti kuma 20 kuma 28 tokko kuma 25 akkas spendi godhee tokko faaran jira. Gaafa ol ba'u ammas gadi hin bu'a. Ol hin ba'a gadi hin bu'a. Ol hin ba'a.
I mean, like, ani go what amo? Yeah. Like, if I show you live, you gotta show me love, right? I mean, kenna na get you comment. There you go. Like, at least, oh, Marcos ini, koi shabaka na brother. You know what I mean? I mean, like, what am I doing? Like, ano G code is yes, riba code is yes, mal rico extend. Mal ta this to koi mira koi doctor. Wani asira dubbatan kan kollem buan kabu jaran. Bakka tiratani puji gotan bakka timid amtan. Nuti. No. Lala. Why me da muti amadu? Why koi doctor na gepat? La, mida mun kana olin juru na dagai Marcos duga dupanna miti. Mida mun kana olin juru. Dagai. Fakkeenyaaf gaafa daqiiqaa muraasa keessa gabbuutee $1,000 baasteeti ati duwwaa yoo gubbaa sanii yeroo 10 yeroo 7 gabbuutu ta'e yoo ka gubbaan silaalaa kaasirraa deeman taate. No. That's not my point. Miidhama jedhu takka jedhu. Koi doctor. Waan ati deemaa isa gubbaa si buusanii ol si deebisanii an keessa hin jiru. San keessa hin jiru jechuun isa miti gaa. Amma suni na ilaallatu. Koiga. Atama fakkeenyaaf nama tokko buusta doctor. Nama tokko puushii goota miti. Inni tokko puushii godha. Maal godha bakka afitatee dhiisi kreditiin qabu. Bakka afitatee dhiisi kanuma humni isaa leenca kennuu hin danda'u bakka ati. Akkasin jedhamu gastirati. Anamma akka miira keessa galtee leenca kennuu waan akkuma ta'e. Naan jiru baran nagalti naan jiraatame argaa jira koi. Wanta akkasiifaatu jira. So it makes me feel like gowwana godha. Sigalchaa koi riifama. Ayaatiin seensis. So wanni akkasii kuni jira miti like gowwaasi godha. Like yoo ati si'a lama sadi deebistee kennite bakka afitate yoo sadaffaa kennu baate fitate tokko jedhu. Lammaffaa immoo annama giiftii kennaafi ture akka diinaatti ni ilaalee jira. Bakka nabi. Keessaan dubbannaa isaa kana jechuun. Waan biraa miti jechuumaaf jenne malee waan akkasii barbaadu. Jira miti yeroo sanaan muudii sitti qabatama seeduu malee waan biraa miti. Faaniidha hin qabannaa wanni deemii taphachiisuu nama dhowwan jiru ani akka kootti garuu I have to stop. Like yoo asirra dhufee ati na seensiste yaada biraa naasaa malee garuu puushii na godhaa hin jiru. Jira miti like. Magaalaa salaasaa if geessitee haaruun hin ta'u. Haaruu miti bare. Haaruu osoo hin taane waan dhugaa jirudha malee wanni biraa jechuudha. Kun fanii bara fanii goona. Biruma darbaa jechuun biruma darbaati. Namni ufumaa jechuun ufumaa bakka isin bakka ufuma ofeesse aartan dhattanii kaataniitiin haarina. Dhugaa dubbannaa taate yoo kabaja namni isin qabaate waliin taa'a. Taphadha bashannana yoo kabaja isin hin qabaanne dhiisa dhuguma jirtu isin himaa miti. Akkasuma yoo isin kabaja olii qabaattan namni isin kabaje wal kabajanii waliin taphachuu. Yoo kabajni keessa hin jirre ammoo dhiisa bakka dhuguma dhiisuun. Biiftuun deemte. Tapha keetiin deebi'ee dhiifama yaa'u. Lati rakkoon hin jiru sokke ajjama boona namni haaree hin jiru. No haaruu miti jechuun waanuma. Haasaa anuma haasofne. Haasaama malee. Taphachuu hin dandeenye. Ani yaada keessan hundaan beekaa baran. Ani yaadni keessan hundaan naagala bari Marcos kiyya. Ankaa hundaan beekaa ammaan yaada maammee utuu hin dubbanne wallaahi keessatti hin beekaan. Isin galee maafi nama tapha kana tapsiisaa oolu waan ta'eef. Hin beeka maammeen na bira turee bu'e asirra biraa bu'e ati dura buutee na fakkaata. Maammee eegaati buutee bu'e hin deebi'a qoyuu naan jee na biraa bu'e. Sigalee tarii sheer itti godhataniitiin hin deemi na fakkaate akka inni garuu yoo namni sheer itti godhate keessaa deemuun beekaan. Sigalee. Uma furaan. Namaa ammoo maal akka jedhanii hin beeka. Hundaafuyyuu namni. Gubbaa kanarra waa baay'ee jira. Amma namni kana san jettee yeroo dubbattuun ulfaata waan ta'eef. Isin biraa isa bara amma haafuun hin jiru. Namoonni
baay'een ebaloo akkanaan jedhee ebaleen akkanaan jette ebaloo komiin guutu isin qofaa miti namni raawwee yeroo ammaa bakka gaazexii kanatti komatanii matan baay'eedha. Eeliyaasillee amma kaleessa himataa ture bakka gaazexeetti akkanaa uumamaa jedhee dubbataa ture. Yaa nuti lakki komii miti namallee komannu dandeenyu dhufneeti isinii hojii taphannaa dadhabnu immoo guyyaa dandeenyu as deebinee isinii hojii taphanna. Abshir mangistii. Maka isinii gaafa gaannaa jechuu keenyaaf tapha keessanitti deebina. Nurraa fagaatanii fuduun taane nuti waan nama hundaa waan beekuuf si gaafataadha malee. Namni bakkee erga wal baree suusii wanti ta'a wal bira dhufuun hin hafu beektaa. Namni wal baree gargar hin ta'u. Kan dhuftu immoo geemii qofaaf osoo hin taane waan biraaf hin dhufnaa hin taphanna. Gastii irra hin seennaa hin taphanna. Garuu jira miti waanuma kireezii tokko hin goonu. Isa jedhuun malee namni kam gasti geemiin nu qofa taphata miti. Arabiin taphata. Afaan taphata. Namni hundumtuu taphachaadha gasti geemiin. Waanuma dhaabbataadha kun waan jirudha. Garuu jira miti. Kan ijoolleen baan isaanii. Giifte. Hunda isaanii jechuun carraa mana namaatitti hin arganne mana kiyyan namni hundi hunda isaanii wal qixxeessee ka fira hin qabne illee fira qabulee qixxee buusee qixxee wal baasan. Yoo gabbuusee wal baasu nama san dhiifama jedhee kabajaa kennee fi buusee wal baasa. Na beekan hundi isaanii ijoolleen asoolan na beekan. Garuu yeroo nama tabsisan ebalee akkaan godhee ebaleen akkaan hin jedhe jedhanii himatan dhufanii himatan ijoolleen bana isaan amma itti durallee dhugaa dubbachuudhaaf. Mana tokkotti ammoo nama lama sadii olitti deebisaatiin nu galchuu didanii isaanuma ol deebisanii isaanuma gabbuusanii maal jedhee waan akkanallee himatan. Ni galee amma miti dura. Miiroo fi uffattoota waan dalagu san beekudha gabaabuma dubbisitti. Amma namoonni baay'een taphatanii ka'aniitiin ebalee akkana dubbatan. Waan akkasii sunillee waan jiruuf dhiifama. Amma totally by the way waa tokko sitti dhugaa masaa dubbachuufi gasti geemiin kun warra taphatus warra taphachiisus uumamiidha malee faayidaa hin qabu. Amma sitti yoo kaatee mana mi waan geessi naa kenne almost more than 50% TikTokii fudhata. As ijoolleen keenya wal puushii godhaa asuma alaga jijjiiratee kan biraa puushii godha. Itti gargaaramaan jiru bali ijoolleen keenya warri nu taphachiisu warri taphannus warri nu taphachiisanis faayidaa ma hin qabu. Faayidaan isaa waaqayyo nagaratu wal agarree walii wajjin taphannee fanii magoonee baana. Yeroo fanii goonu immoo namni hundumtuu waa darbataa qarshii baasaa ijoollee nama dhugaatiin jedhe miindaa ji'aan fudhatan ijoolleen biyya rabaafa asirra ta'anii puushii godhu maal jedhu. Garuu immoo isaanii waan fayyade tokko hin qabu. Jechuun akka kootiin dubbatan nama hundumaa immoo akkumatti miidhee jira jechuudha. So gast geemii ma waan jedhu kun akka kootan osoo hafee dhugaa dubbachuuf hin danda'amu. Waan hin danda'amne nama nu dubbannee hin danda'amu. Dhuguma dubbannaa dhugaa dubbachuun firooman kutti jira Oromoon. Kuni waan hin danda'amne. Si galemti. Ganamma Oromoo miti Arabnuyyuu dubbama kana oola. Hin danda'amu. Dhiisuun inuma hin danda'amne. Ati yoo dhiifte kan biraatti dhufee taphata. Yoo kun isa kan biraa taphata. Atummaan hundi isoo itti dhiisuu hin dandeettu. Atama gaaf tokko guyyaa meeqa dhiisee re'aa turte. Garuu mana makki seentee taphataa turte. Mana reedii seentee taphataa turte.
mana kiyyallee seentee taphataa turte. Hin dhiisna yaa hin dhiisan hin taphatam. Yaa. Yaa kanaaf hin kakannu jechuun like kakachuu osoo hin taane osoo hin jaalatin amma dhufee mana keenan seenaa gaskiira na galchitaa osoo hin jaalatin puuspuushin jalqaba kun nan beekan. Garuu beezikaalii an bakka dhaqeen geemii taphadha dheeyinnuuf. Geemii waan taphadhe mana koon banaa mana koon an taphachiisa. Nama tokko wajjin nan taphadhe. Sira miti gaafa immoo gasti geemii gaafate fakkeenyaaf addara takkatti nama wanti naa jetteeftu immoo yoo ol na galchite ol hin gala. Garuu like an giiftii eeguuf hin galu asirratti jechuudha. Maaliifi namni tokko giiftii naa kennee faayidaa naan qabu. Walakkaatti giiftii fuudhuun taane faniidhaaf taphataa malee giiftii fi miti asirratti giiftii 200,000 gaafa argattan namni fakkeenyaaf ati kaleessa mana intinaafaatti giiftii tooppii irra jiraatee carraan afin kennan yeroo takkan dubbadhaanis waan nam mul'ate irraayi dubbadhu doktor fuudhaniituma walii deebisanii walii kennan kun sirrii waanuma jiru. Amma aga amma yaanni hundi haazaa jirtanii ma dhageeffachuu jira. Hin dubbadhallee Maarqoosii fi Saaxiqa jidduudhaan dubbataa jiranii beekta. Bakka amma dubbattan kanatti sirriidha dhugaadha. Taphni gastii kun nama miidhallee nima miidhamanis. Sinii galee. Ammoo bakki nama miitu yookiin mana Saadiqee osoo hin ta'in mana Maarqoos osoo hin ta'in yookiin mana Doktor Musee osoo hin ta'in mana Feemaziittu si miidhaa jira. Warra giiftaroota dhugaan jirus kanuma. Akkasuma akkasii miti. Sanarraayyuu osoo namni achi miidhamu jecha takka hin dhabamu. Achitti jechuudha. Kabajaan yookiin mana Saadiqee qabduu fi kabajaan bakka biraatti qabdu wal adda. Kana liqimsa. Kabajaan mana Doktor Museetti qabdu kabajaan bakka biraatti qabdu wal adda. Garaagarummaa qabaa jechuudha. Bakka biraatitti jechi sirraan hafu giiftii kennuun sirraa hafu laal bakka biraatti giiftii kan keetu kennitee jechi yoo sirraa hafe gaariidha. Jechi sirraan hafu giiftii kennitu sirraan hafu. Reedii bicha. Reedii seeratti nu dhiyeessa. Reedii bicha miti. Reedii bicha. Reedii qofaa miti. Reedii bicha taphisiisaadha maqaa taphisiisaaru reedii qofaa miti. Mubaarak maaki hunduu alli nama hunda taphisiisaa. Oh ya no manni ndau reedini dhugaa reedini seeriidha baay'ee yeroo baay'ee dhugaan ni jira nama baay'ee gaarii inni jechuun jira miti each trying to be fair as much as possible. Yeah. Inni na generally kan haasaa jiru barbaadillee bar intaafsiis generally kan Oromoo qofa haasaarra miti just geemimti taphatamaa jiru kan Arabaa ta'uu kan Faranjii ta'uu kan Habashaa ta'uu just geemimti TikTok irratti nama miidhaa jira jaallatan jibbitan. Anu mana isaatti miira keessa galee miidhaan fixadhee ittiin fura. Yaa dhugaadha. Ennaa akkasii ila faniifillee yoo taphate namni mana ofiillee banateellee yaani bohaarullee danda'a. Yaani bakka nama miinillee dhaqeeti bakka faniidhaaf taphachuu yaani gastii. Amma maal akka ta'e beektaa doktor dubbii tantee afaanis si qaba. Dubbii ta'e afaanis si qaba beektaa. Eega dubbanneen dubbanna. Wallaahi billaahi yeroo baay'ee ani hin beektaa hin gorsaan hunda isa namaa dhufe hin gorsaan jechuun waan biraatiif hin taane ana haa yookiin na fayyadaniif hin taane wallaahi dhuguma jedha. Isaan maafin isaan gorsaan. Yoo taphattan likkimatti yoo waan faniif taphattan taate waan isin hin miine taargeetii gadaanaa 30,000 20,000 jidduu galeessatti namni sunillee hin miidhamu. Abbichi nama tabsullee hin miidhamu kunillee faniif taphata gammachuu qaba jechuudha. Gaafa ammoo taargeetii ol hidhamee ol guddatee taa'u aartee waawwee keessa galtee hin tabsiista. Amana kanattaniin taargeetii gabuusee ka'a. Asiin nama puush godhuu dideetiin achi deemee leencaaf loqi sadii walii darbuu jira. Mana kiyya kanattiin wallaahi billaahi leenca walii darbuu miti. Asuma iskiriima gubbaa gasseenaa jooyin godhaa wal biraa baa kaatiin deemaniitiin leenca walii darba leenca lama leenca sadii. Asii kafanii fi taphatamu
ta'a muraas qabxii gadaan anin taphatta akkati miidhamnetti abbaan puusi golollee hin miidhamu. Ikoonoomii isaallee miidhamu fani dheedhamu. Ganda biraallee dhaqi fani dhaabtaba ana bichaa biraa miti. Baay'ee jira. Garuu gaafa taargeetii ol siqee taa'e taargeetii san guutuuf aartee puush goota. Gixxim gooteetiin akka ammoo firoon kun anuu miira keessa galee fixadheetti kana jechuun. Siigalee kuni ka amma miira keessa hin galchaaru kun istaayilii geemii nama lamaan taphatan. Amma istaayilii geemii nama lamaan taphatan yeroo nama lama anaaf ofiin bulaa yookiin geema nama lamaa taphan miira keessa galchanii ebalu achii fixateera ebalu baadoodha hin qabu haa qabu kennee jiraata naabota uumaan qabu maali yoo jedhan aaree bum godha. Kuni amma galtii keessa gaafa akkasiin hin jedhan kuni miidhama. Dhugaa waliin dubbanne dhugaa dubbachuun firummaan kuttuu kan isin miidhaa akkuma inni jedhee tapha feemaasota waliin taphatantu isin miidhu jira. Dhugaa dubbanne kanuma folcha. Ammallee amma achuma irratti waan Dr. Muzeen jedha kana irratti fakkeenyaaf mana tokko seentee bakka puushiitti taphatan mana tokko seente namni asirra jiru hunduu kama beektu. Wanti akkasii durallee dubbatameetiin ture. Osoo waa qabaachuu baatte yeroo seentetti namni asirra jiru hundi isa fakkeenyaaf Ummu Firaa akkasuma Maarqoos Aziizaa fi Saadiqee. Dirqama kiyya ergaa osoo seeneetiin jedhe isaan kanneen puush godhuu qaba. Wanti akkasiillee nama miidha. Si miidha dhugaa taphni gastiidha. Humnaa ol yoo kenniteetiin jette si miidha. Bakka kisaaraadha. Sinii galee. Kanaafi yaani ufilaalaallee tapsiisuuf ufilaalaallee taphachuun gaariima. Bakka hedduutti manoonni illee babbanaadha. Abbaan barbaade ka bakka miinetti dhaqeellee taphachuun mirga guutuu qaba. Yaani faniidha. Walitti illee aarii hin qabu. Kanumaa jechuu barbaadeeti dhiifama yoo haa dogongoree jiraadhe. Kanuma isiniin jechuu barbaadan. Yeah. Doktor sa maal jedha namichi wajjin kan jedhu kun maal jedha uummata zarummaa qofa kana uummata zarummaa qofa kenna kun what does mean? Bari afaan Oromoo barreessaa please afaan Oromoo gaafa barreessan guutaa barreessaa qubee guutaa. Let's we understand we are qubee generation guys. We have to write something makes sense. Doktor uummata kan jedhunti uummata jedhu uummata zarummaa qofa kenna kuni. Uummata kan jedhu ulama godhi MW godhi ATA that's all. Afaan Oromoon balleessina. Hunda kennaa maqaa nu balleessite amma doktor maqaa doktoraa ofirraa qabnaa nullee la ilaha illa doktori qubee nyaatan nuun jedhe ilamu qubee nyaatin. I think bara dargii barate bara dargii ta'uu danda'a. Bara dargii na fakkaata. Eshi waa hundaafuyyuu ummat kennaa ummata fiqirii nu okkolchaa isiniin jedhaatini taargeetiin kunuyyuu Aziizaaf kaa'amee nuti taargeetii 20 maammee cabsisiisna inneetiin gubbaan jooyiniin ba'ateetiin namnummaa ijoollemmaa Eeshiyaa keessa jirtu gubbaarraa keessaan bulbooteetiin cabsisiiste nuti akka namni miidhamu isin tabsisnu waan isin miidhuuf dalagamu isinummaa miira keessan to'adha. Kanaafuyyuu jidduu galeessa taphadha. Akkasii aarinaati doktorri isin gorsina akka obboleessa kennaati jechuu amma nuti akka abbaatitti illee akka obboleessaatti illee isin gorsina isin garuu nu ol ta'uu dandeessanii. Kanaafuu gorsa kenna kan ankalee Maarqoosii waa'ee ture. Maarqoosoo yaadata taate yeroo micattii gargaarraa irratti waa dubbannee jira. Warri giiftiraas warri feemaasii illeenii warra xixiqqaa kana hin tuuffattanii jecha isaas dhugaa qootanii hin fudhattan jeetiin isin himee ture Maarqoos. Gizee Eeliyaasiif fooliin marataa ture.
والله فردا إذا فيدا فردا كنافو Kenya fi doctor mucaan amma jalqaba dhuftee raankii kee kana hundi abraabsitee waan eengada taphatte hunda isaa asumatti fixxee deemte bar. Ijoollee miskiina akkasii faatu jiru. Jira miti faniima gochuuf kan ما جوين قولي كمان من شريت قرأتي كمان من شريت قرأتي ميكا جوين قولي برادي ما تري ما ميرا ما لينغرو شيري أرجع سيكا ما نقصدي يكيسا بويلي قصدي يكيسا بويلي تمام من قصدي يكيسا يالي إني أسيت بتاجرا أسيت توكو بوي لا ويلا لو دكة وقال achi gamasi taphachaa jiran. Reediin nagarraan oolmana harkisee beekta. Ani yoo ilaalu dhaqee. Atisoo barnoonni hedduu jira. Waa hedduu barannee jara geema taphadhaati. Geema taphadhaa. Inshallah. Sin jaalanna. Barnoota jira. Isinumaa hojjetanna. Kana keessaa. Yeah, of course. Waan maammeen jedhee dhugaa barumsa barat. Asis deemtee achis deemtee. There is something you learn. Waa malee hin deemne bar. There is something. The more you akkuma more deemtuun waa barachaa deemtu. What is going on? Sammuu kee keessaa waa sitti bilbila beektaa. Amma calluma ne deemnee taphanna malee yoo mana kam seene waan an baradhee ga'uun qabu. Dhugaan sin jedha. Yoo mana warra famous hindau gaafa warra mana warra famous warra fooloon isaanii kuma dhibbaa ol qaban gaafa seentu bar kabaja siif hin qaban. Gaagar ijoollee warra gadii jira warra fooloon isaanii xiqqaa warra namni baay'ee ilaalle gaafa seentu kabajaa siif qaban. Oh welcome minaamin jedhes gaafa sitti kabajanii sitti tola bakka. Hundumtummoo Oromoodha. Kanaaf like there is something I learned akkuma maammeen jedhee wanni baratu olii gadi deemuun gaarii. Sirriidha kun amma Maarqos waa hubateetiin jira argeetiin jira. Gaarii deddeemanii waa hubachuunis waa baruunis barbaachisaadha. Gaariidhaas maayidhaa fi waa barta. Siyyalee siluma ani irra baay'ee nama kenna.